Ashamaa harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo qophii guyyaa har'aa qabnu isin biraan geenyaan kan qophii kana isin wajjin taasiftu Zaara jedhama. Hangafoota oduu isin dhageessifna. Aktiivistii fi weellisaa beekamaaf jaalatamaaf kabajamaan Sheek Abbutaa yookiin hordofaa Muhammad kan jedhamu Minnesota irraa gara Itoophiyaa bilisiginnaatitti imaluu isaanii maddi oduu keenyaa beeksisee jira. Sheek Abbutaa Minnesota irraa gara Itoophiyaatti kan galan yoo ta'u guyyaa 3 yoo ta'u Sheek Abbutaa Zaaraan Entertainmentiin sagantaa keenya kana akkamitti nu dabarsuu dhabde jedhanii komii Zaaraa Entertainmentiif qaban guyyaa har'aa gara keenya ergaa dabarsa yoo ta'u Zaaraan Entertainmentiin galuu isaanii hawaasa daawwattoota Zaaraa Entertainmentiitiif beeksisuudhaaf akkasuma deeggartoota bilisiginaa paartii badhaadhinaatiif beeksisa kana isaaniif dabarsuuf sagantaa kana qabatanii gara istiidiyoomii Zaaraa Entertainmentiitti argamanii jiranii. Wantoota baay'ee nama ajaa'ibu asirratti Sheek Abbutaa sirboota baay'ee akka hojjetan OBN gabaase ture. Sheek Abbutaa adde Zaaraan akka beekanitti liibii qofa kan haasa'u weellisaa ta'uu isaa erga OBN nuuf gabaase nuuf gabaase weellisumti isaa baree gaafa weellee isaa gaafadhu Sheek Abbutaa akka sirboota baay'ee hojjetan Zaaraa Entertainmentiif himanii jiru. Haaluma kana fakkaatuun sirba Sheek Abbutaa keessaa mammaaksa Arabaa tokko alsafaaxa hijjiimil maqraaxamu maal jedhu sirba tokko isaanii sirba isaanii keessa gaafa iyyaafadhu sirbi tokkoffaa irratti addunyaa irratti beekame kana nuun jedhuun daawwattoonni fi deeggartoonni bilisiginnaa tokko naaf himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun sirboota Sheek Abbutaa isa nuti hin beekne ka beeknus ta'ee albama haarawwan eega gara biyyaatitti galan hojjetanii akka nuuf maxxansan maddi bilisiginnaa nuuf beeksisee jira. Qophii itti aanu Sheek Abbutaa erga gara biyyaa galanii wantoota hojjetaa jiranii gaafa biyyaa hayyoota Oromoo arrabsanii waan galaniif lafa fudhatan san irratti mana ijaaruuf qophii akka xumuranii jiran isaanumti Sheek Abbutaa nuuf beeksisanii jiru. Erga lafa san irra mana hojjetanii geessanii dhufanii liibirra deebanii hayyoota arrabsuuf marii akka walii galan dhaaba deeggartoota bilisiginnaa walii akka walii galan nuuf himanii jiru. Gara oduu itti aanutti isin dabarsinaa turtiin keessan nu wajjin. Hayyee daawwattoota Zaaraa Entertainmentii gara sagantaa aanutti isin dabarsinaa. Mootummaa naannoo Somaalee kan ta'an obbo Nageessoo Duubee kan jedhaman Minnesota irraa isaanis gara Oromiyaa imaluun obbo Nageessoo Duubee mootummaa Somaalee kan turan yoo ta'u lammummaa isaanii gara Oromootitti akka jijjiiratan gaazexeessaan OBN tokko nuuf beeksisee jira. Haaluma kana fakkaatuun obbo Nageessoo Duubee hiriyaa Taayee Danda'a yookiin obboleessa isaa nama waa baay'ee waliin dalagan ta'uu nuuf beeksisanii jiran obbo Nageessoo Duubee. Haala kana fakkaatuun oduu isaan irraa dhageenyuu fi wantoota isaan gara biyyaa galaniif yoo jala deemtota isaanii qorannee gaafannu kaayyoon isaan gara biyyaa galaniif lafaaf mana fudhachuu akka ta'e obbo Taayeen gara chaattiitiin dhoksaadhaan nuuf himanii jiru. Wanti ani jechuu barbaadu asirratti yoo jiraate ammas namoonni bilisiginnaa deeggartan hayyoota Oromootii fi qabsoo arrabsitanii uummata xiqqeessitanii galtanii lafa fudhachuu jirta yoo jiraatan osoo gara biyyaatitti hin deemin dura akka itti deemnee simannaa isinii goonu qophii addaa akka isinii qopheessinu jalqaba akka nu beeksiftan kabajaadhaan isin gaafanna. Sagantaan guyyaa har'aa qabannee dhufnee asumaan goolamna ani gaazexeessituu teessan Zaaraa Entertainmentii yookiin Zaaraan jedhama. Waan sagantaa kana na dhageeffattaniif galatoomaa galanni keessan bilisummaaf walabummaa haa ta'u. Sagantaalee biraa akka qabadhee isinii dhufu yookiin wantoota haarawaa qoosaa tapha barumsaa wantoota adda addaa akka isin wajjin tursiisu yoo barbaaddan
Zara entertainment waan diimaa santuqaatii family kiyyata video like gochuu hin dagatina dogongora jiru sirreessu wanta sirri jiru jabeessu namni na family hin taane gara mana family keenyaatti akka dhuftanii wajjin kolfitanii taphattanii hordoftan asumaan isin hafeerre jirra daawwattoonni dura mana keessa jirtan akka hin mukoofne sagantaan gaazexeessummaa itti fufa turtiin keessan Zara entertainment haa ta'u yeroo kamiyyuu Zara entertainment sagantaalee adda kolfaaf taphaa barumsaa wantoota adda isin irraa barachuu illee isinis barsiisuuf qophiisa kan xumurate yoo ta'u daawwattoonni Zara entertainment maarree video like gochuu hin dagatina hiriyoota keessan bira akka qaqqabu waan wajjin turtaniif galatoomaa isin jaalladha barri bara bilisummaa isin haa ta'u